sochii feestaal gurraachaa deemsisaa jiran. Duuli kun kajija duraan eegalee turbaan kanaa bifa haaraan deebi'ee namoonni hedduun irratti hirmaachaa jiran. Waggaa dabree mootummaan Itoophiyaa namoota 40,000 ol Saudi Arabiyaa irraa galchuu him. Haa ta'u malee namoonni 10,000 lakkaa'aman agammaa manneen hidha Saudi Arabiyaa jiraachuu himan. Baqattoota biyyoota Afrikaa fi Arabaa keessatti rakkachaa jiraniif yeroo dheeraaf iyyaa kan jiru Mubaarik Musammaa namoota duul feestaalii gurraacha kan jalqabe keessaa tokko. Egaa boisiin tokko yaa furiin dura feestaalii gurraacha osoo uffatu achuma keessatti dhukkubate achuma keessatti illee du'e kiisii gurraachaan maranii suuraa sarnoo erganii jennaan achirraa eegallee nus kiisii gurraacha uffannee profaayilii rakaannee duula bannee namoonni hedduun akkasitti feestaalii gurraacha kana yeroo uffannee gadi miidiyaa irratti baanu xiqqoo dhageettii arganne uummanni maali feestaaliin gurraachi miidiyaa irratti gaggeeffamaa jiru jedhee xiyyeeffannoo haa kennuudhaaf kaayyoon keenyati eegaa waan akkasitti duula feestaalii gurraacha eegaluun keenya. Duulii amma jijaaf turu kuniin dhagaan bu'a qabeessa jettanii yaaddu? Bu'a qabeessa jedhee yaadaan maaliifi feestaalii ilmi namaa feestaalii gurraacha. Feestaalii gurraachi kun kan tolfameefi akkuma hundi keenya beennu nama tokko malee meeshaa intaane amma fakkeenyaaf biyya kanatti biyyan jiru keessatti feestaalii gurraacha akka biyyoota arabaa keessatti feestaalii gurraachi kun yaani qoshaashaa waan argetu itti namma achittillee baanganii warra qoshaashaa fuuchuudhaaf mana hidhaa keessoo seenutiyyuu feestaalii gurraacha kana fudhatee seentee jaratti gurgura ijoollee kanaaf ilmi namaa hagas qaba jedhamee feestaalii qoshaashaan itti namu uffatee huccuun irraa dhumatee waan ta'eef bu'a qabeessa jedhee yaadaan duulli feestaalii gurraacha kun xiqqoo deebiin gara mootummaatiin xiyyeeffannoon kennamee deebiin hin deebine malee uummanni sirriitti irratti hirmaatee namoonni hedduun ammayyuu aktivistoonni beekamoon hedduun hawaasaaf yaadanu duula kana ammas hin dhaabne Hamzaa Booranaa fa'aa namoota hedduu wanni kun fudhatama qabaachuudhaan namoonni kun illee hirkina irra ba'an illee kana agarsiisutti jiru. Ijoolleen Oromoo bakka hedduu akka baqataatti lafa Liibiyaa, lafa Saudi Arabiyaa taffaa jirtu guddoo akkanum dararamaa jiranii maaltu hojjetamuu qabaa jettanii yaadda uummataa akka warri kun gargaaramu? Irra guddinaan kan inni mul'isaa jiru Saudi Arabiyaadha, ittaanee Liibiyaadha, ittaanee Suudaanidha, bakka biraallee xiqqoo ta'ee 20-30 ta'allee malee bakka hundatti dararaa hamaa keessa jira namni keenya jechuudha. Waan kana hambisuudhaaf mootummaan biyya keenyaa mootummaan Itoophiyaa irratti hojjechuu qaba. Irratti hojjechuudhaaf immoo waan guddaa waan barbaadu irratti fakkaatu. Hawaasni akka biyya keessaa hin baane manneen amantaatti mana barnootaatti bakka hundatti akka hawaasni keenya biyya keessaa hin baane hin bayina. Yoo biyya irraa baatan rakkoo akkasiitu jira biyya ormaa keessa jedhanii dabarsuu dhiisuun jira baay'ee natti dhaga'ama. Akka nama tokkotti hawaasni keenya yoo danda'ame biyyaa bahuu akka dhiisu yoo immoo biyyaa bahuu ta'e mootummaan haala mijeessee fi erga biyyaa bahuun hin oolle yoo biyyaa bahuun dirqama taate akka namni paaspoortiidhaan biyyaa bahu akkasii namni keenya dararaa guddaa irra gahaa jira bakka hundatti bakka hundatti yoo sodaadaa keessaa mana moggaa kudhan hojjetee maallaqa fudhattu biyyatti galuu dhawwanii biyyaan irratti gubate akka garbichaatti tumaa jiranu bilbila nan qaba suuraa nan qaba paaspoortii nan qaba namaan itti bu'uun dhabe hawaasni keenya inni paaspoortiin ba'ellee hin barsiin sirriitti. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee tuub kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Nagaa isiniin jechuu hin daganne. Egaa har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoo kana please share like gochuu hin dagatina. Yoo share like gootan nama lamarra afurtu argaa afurra saddeetitu arga. Meebii furmaata argachuu danda'a viidiyoon kun. Kanaafuu hin tuffatinaadha like godhaadha share godhaatii bira darbaa. Wanti tokko wanti isin dhiphisu wanti isin rakkisu tokko hin jiru harka keessanii fayyaa kenna. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma ji'a kana keessatti yeroo lama poostii ta'etti lammiin Itoophiyaa rakkoowwan adda addaatiin mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiraachuun isaa ji'a kana keessa yeroo lama poostii ta'e gama Oromiyaa miidiyaa neetworkiitiin. Haa ta'u malee jechuudha namni tokko gadi bahee kan sagalee ta'eef hin jiru. Akkuma jalqaba irratti viidiyoo argitan bara darbe baroota darban keessa jechuudha Mubaarak Musammaa fakkeenya ta'ee jalqaba irratti feestaala gurraacha uffatee daabboo goggogaa nyaachuudhaan kan sagalee ta'ee ummata sagalee taasise Mubaarak Musammaati. Bara kana keessa garuu ji'a kana keessa yeroo lama poostii ta'e. Gama
Oromiyaa miidiyaa niitoorkii irratti jechuudha. Hanga ammaatitti namni tokko namni uummata kanaaf sagalee ta'e hin jiru. Kanaaf jechuudha jiraata Suud Arabiyaa keessaa gama OMN'tti bilbiluudhaan ummanni lammiin Itoophiyaa namoota asii kanaaf sagalee ta'aa hin jiran jechuudhaan dubbatan jechuudha. Kanaafuu jechuudha warroonni fooloo gurguddaa qabdan jirtu. Hanga bakka namoota hedduutu jira jechuudha. Kan akka Mubarak, Asilee Muhammad, Raachuu Tasfaayee namoota hedduutu jira. Namoota Oromoo fooloo gurguddaa qaban Oromoo lakkaa'amanii hin dhumnetu jiru. Kanaafuu jechuudha uummata kanaaf lammii Itoophiyaa Suud Arabiyaa keessatti rakkoo adda addaatiin dararamaa jira. Kanaaf sagalee yoo taatan maali rakkoon keessan? Maali inni rakkoon keessan isaan kanaaf sagalee yoo taatan? Fakkeenyaaf jechuudha torban darbee viidiyoowwan qaama qullaati irratti teessanii sa'aatii 24 sa'aa turtan hundi keenya hin beekne. Kanaaf jechuudha isa dhiiftanii yoo uummata kana hin agartanii ji'a kana keessa yeroo 2 poostii ta'e. Yeroo 2 Oromiyaa miidiyaa niitoorkii irratti yeroo 2 poostii ta'e. Sagalee nuu ta'aa jedhanii yeroo 2 iyyatan homaa dhaban. Ammallee kaleessa poostii godhatan jechuudha. Kanaafuu maaliif akkatti walitti cakkanuun hin barbaachisu? Maali sagalee waliin taatanii akkuma barreen gaddaasaan furmaanni baay'een argame barannirree furmaata baay'eetu argama. Namni tokko filistaalii gurraacha uffatee achi keessatti dararamaa bahee hanga lubbuun isaa baatee filistaaluma saniin gadi ba'utti kan jiru ture. Ammallee jechuudha dubartoonni abayaa takkittiidha seenanii abayaa sin irratti ciccittee hanga mana fincaanii keessa deemanii ufachiisanii abayaa saniin reeffi isaanii gadi ba'utu jira. Hanga akkas taanu maali waliif sagalee ta'anii jechuudha. Egaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Dhugaa hundi keessanuu jechuudha warroonni fooloo gurguddaa qabdan warroonni yuutuubarii gurguddaa taatan isaan kana sagalee ta'aafi. Viidiyoo sa'aatii tokko isinitti finneedha viidiyoon isin hojjettan. Maali beeksisa yeroo hojjettan yeroon dhabdan? Beeksisa yeroo hojjettan guyyaatti 2-4-5 gadhiiftan. Kanaa yoo sagalee taatan yeroo sin jalaa fudhata. Rabbi irraa hin argattan namarraa argachuu baattan. Kanaafuu hundi keessanuu sagalee ta'aafi. Egaa lammiin Itoophiyaa rakkoowwan siyaasa diinagdee biyya isaanii irraa bahanii manneen hidhaa Suud Arabiyaa keessatti yeroo dheeraaf rakkachaa jiraachuu dubbatan. Biyya Suud Arabiyaa keessatti manneen hidhaa garaagaraa keessatti lammiin Itoophiyaa hidhamanii jiruun dararaa guddaa keessa jiru jechuudha gara miidiyaa hawaasaatti dubbatan. Akka jiraata Suud Arabiyaa irraa OMN'n bilbilee dubbisee himutti lammiin Itoophiyaa biyya Suud Arabiyaa keessatti hidhaman kunniin nama isaaniif dubbatu dhabanii mana hidhaa keessatti rakkachaa jiru jedhu. Miidiyaaleen hayyoota abbootii amantaa qeerroo fi qarree biyya keessa fi biyya alaa jirtan lammii Itoophiyaa mana hidhaatti dararamaa jiraniif sagalee akka taatan jaalalaa fi kabajaan isin gaafanna. Hidhamtoonni kunniin nyaata fi dhugaatii gahaa hin arganneef beela miidhama guddaa keessa jiru. Kutaa dhiphoo tokko keessatti namoota 250 hanga 300tti walitti hidhamanii akka jiru dubbatu. Kanaaf hidhamtoonni dhukkubsachaa qaamni isaanii ciccitaa harka dhiqachuu nyaata nyaachuu gadi taa'anii ol ka'uu hanga dadhabanitti jiru. Dhibeen kunis daddarbaa waan ta'eef namoonni muraasni wal gahee hunduu dhukkuba qaamaan guyyaa irraa namni du'ee reeffisaa gadi bahaa jira jedhu. Baay'ee nama ajaa'iba. Dhugaa Waaqaa. Bulchiinni mana hidhaa yoo gaafanne rakkoon keessan mootummaa keessan
waan wal fixaniif malee nuyi bira rakkoon hin jiru. Egaa baay'ee waan nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee waan nama gaddisiisudha. Silaa biyya keessattuu wal fixuu biyya ormaatiitti akkamitti sagalee ta'u akkamitti rakkoo biyya ormaa keessa jiru hiiku kan biyya keessattu hin hiine. Imbaasiin Itoophiyaa lammii isaa mana hidhaa biyya ormaa keessatti dararamanii jiru kanaaf furmaata akka laatuuf gaafatanii jiru. Dhimma lammii Itoophiyaa Suud Arabiyaatti hidhaman kana irraa imbaasiin Itoophiyaa Suud Arabiyaa jiru dubbisanii bilbila wajjiraatti irraa deddeebi'anii bilbilus argachuu hin dandeenyedha. Bilbila kaasuu hin dandeenye jechuudha. Yaanni kun kanneen isin bira gahan sheer gochuu hin dagatina. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuudha fi dhugaa baay'ee waan nama gaddisiisudha. Keessattuu ana kan na gaddisiise mootummaa Itoophiyaa irraa dhiibbaan waan taasisuuf jedhaniiti kan dubbatanii. Egaa mootummaa keessan bulchiinni mana hidhaa Suud Arabiyaa mootummaan keessan wal fixaa waan jiruuf nu bira rakkoon hin jiru jechuudhaan kan isaan karaa miidiyaa hawaasaatti dabarsanii. Kanaafuu jechuudha qaama mootummaa imbaasii Suudii keessa jiran imbaasii Itoophiyaa keessa jiraatanis warri qaamni kun ilaallatu furmaata akka itti kennan hundi keessanuu sagalee taatanii fi uummanni kun akka achi keessatti hin dhumne adara rabbii sagalee ta'uudhaan uummata kana cinaa akka dhaabbattan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha.